قويا آياني شيخ محمد التنبني قويا آياني سنتي هجتو أما تمي قريبا جنة بقنة الربانكين شريعه قال دفتو يون بؤك بيسته باتي درانو نتنما بينا تشريعات وملكويت والنجو أكن دفنه wareegama ulamaa'iin ummanni warri abbootii qabeenyaa hawaasni wareegama waan kanarra kafaluu qaba afaanin raammis jechuudha namni muraasni waa hojjetu qofti achi keessa taa'uun guyyaan isii har'a goolabame beek baankiin hulaa guuttee karaa haqaatiin horii sassaabdee karaa shari'aatiin sassaabdee karaa shari'aatiin hulaa banattee guyyaa adii gabbaate aduu arraabooda baankii dhalaa wajji namni dalagu tokko uzriin qabu rabbi biratti illee itti gaafatamaa beek wanni gaafa duraa horii keenya bakka biroo kaayuu rakkanneef baankiin tun waan hin jirreef aduu arraabooda namni horii isaa bakka ribaatiin deemu itti gaafatama nyaata distii takkaa hulaan kennan an keeysan jiruu beekii adii arraabooda distiin duuban takka hulaan kennaniin lama miskiina wallahi koy nuti yoo gowwoomnellee ilaa darajaa kanaa gowwumaa nuti distii takkarraa qicama nyaanni hulaan kennama moo isin hulaa tanaan fudhaa miskiina wallahi amma sii galaa aduu arraaboodan gowwoomin baankii shari'aa jechuun shari'aan horii sassaabdee shari'aadhaan dhaabbatte jechuudha kanaafuu gamana deebinee guyyaan har'aa guyyaa murteessaa ta'uu qaba araaree tana wal ga'uu qofaami jechaami gochaa mul'atuu qaba kanaafuu inshaallah guyyaa har'aa gammachuu nu haa taasisu ani waan hin fiigee dura dhufeefin dura bu'e malee waan hin dura jiruuf duran buune assalaamu alaikum